Humnoonni Tigraay magaalota Allaammaaxaa fi Koram to'atan. Humnoonni Tigraay magaalota kibba naannichaa daangaa naannoo Amaaratti siiqan Allaammaaxaa fi Koram to'annoo isaanii jalatti deebisuu jiraattonni himan. Magaalonni kunneen baatilee 8 dur osoo waraanni Tigraay hin eegalin naannoo Tigraay jalatti bulaa turan. Battal lolichi eegaletti humnoota Amaaraan to'atamanii baatilee 8f naannoo Amaaraa jalatti bulaa turan. Koram Maqalee irraa kallattii kibbaatiin kiiloomeetira 170 fagaattee kan argamtu yoo ta'u, Allaammaaxaan ammoo Koram irraa kiiloomeetira 20 qofa fagaatti. Allaammaaxaan gama kibbaatiin magaalaa isii guddoo daangaa naannoo Amaaratti dhiyoo jirtudha. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa amma magaalaa Allaammaaxaa keessaan jira jechuun kibxata waaree booda fuul Twitter isaa irratti barreesse. Jiraattonni magaalaa Allaammaaxaa maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan lama humnoonni TPLF wixata halkan keessaa sa'aatii 5 irratti Allaammaaxaa to'achuu BBC'tti himaniiru. Magaalaan Allaammaaxaa harka humnoota Tigraayitti kan kufte lola jabaa gandoota dhiheenya magaalattiitti jiran 3 keessa taasifameen booda ta'uu jiraattonni himu. Mootummaan federaalas ta'e kan naannoo Amaaraa magaalaan kun to'annaa humnoota Tigraay jalgaluu ilaalchisee waan jedhan hin qaban. Dubbi himaan raayyaa ittisa biyyaa Itiyoophiyaa Kolonel Geetinnat Adaanaa magaalaan Koram harki eenyoo akka jirtu ilaalchisuun gaafii Reuters dhiyeesseef kallattiin deebisuu baatus nuti waraan dhaabuu labsineerraa deebii jedhu barreeffamaan deebiseera. Mootummaan Itiyoophiyaa torbaanota muraasa dur loltoota isaa Maqaleedhaa akka baasee fi ofuma isaatiin addatti waraan akka dhaabe ibsee ture. Yeroo sunitti TPLF haasaan dhukaasa dhaabuu jedhu qoosadhaa jedhee ture. Reuters magaalaan Koram humnoota Tigraayin to'atamu ofii isaatii adda baasuu baatus waraanni akka ture garuu nama duraan magaalattii jiraachaa turanii fi amma magaalaa Finfinnee jiran irraa mirkaneeffadheeraa jedhe. Yeroo ammaa kan tajaajilli bilbilaa fi intarneetii naannoo sun irraa adda citus maatii nam kanaa kan ta'anii fi magaalaa Koram kan jiraatan waraana dhiyeessanii bakka bilbilli itti hojjetu deemuun akka itti himan dubbataniiru. Waraanni ji'oota 8 dur mootummaa federaalaa fi paartii naannoo Tigraay bulchu TPLF jidduutti dhalate jalqabee torbaan 3tti mootummaan federaalaa Maqalee akka qabatee fi injifannoon akka gal ibsatus waraanni garuu adda hin cinne. Bulchiinsi naannoo Amaaraa amma dur haleellaa TPLFin irratti aggaamame ofirraa qolachuuf qophii gahaa gochuu isaa ibsee ture. Yeroo ammaa TPLF magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqalee dabalatee kutaalee naannichaa hedduu to'attus kallattii lixaa fi kibbaan iddoowwan bulchiinsi naannichaa jal turan naannoo Amaaraan qabaman to'achuuf socho'aa jira. Daangaan naannoo Tigraay bakka waraanaan dura turetti hanga deebi'uu fi deeggarsi namummaa namoota akka dhaqqabu daandileen geejjibaa saaqaa hanga ta'anitti waraana akka itti fufan obbo Geetaachoon Rooyitersitti hime. Naannoon Amaaraa bakkeewwan kunneen kan duraan na jalaa fudhatamanidha jechuun gaafiin TPLFin ka'aa jiru fudhatama kan hin qabnee fi lafa Amaaraati jechuun deebii kenneera. Waajjirri badhaadhina naannoo Amaaraa ibsa dhiheenya kana baaseen Walqaayit, Xagadee, Seetiit, Humaraa, Xallamtiif raayyaan naannolee Amaaraa haarsaadhaan bilisa baafanne ta'uu irra deebiin ni beeksifnaa jedhe ture. TPLF gam isaatiin ibsa mootummaa Tigraay jechuun baaseen akka himetti humnoonni addaa Amaaraa ta'e milishoonni fi hidhattoonni lafa Tigraay keessa jiran hundi haal dure tokko malee gadhiisanii akka bahan jedheera. Kun yoo hin taane ammoo tarkaanfii barbaachisu fudhachuuf kan dirqam ta'us ibsi. Mootummaan naannoo Amaaraa ammoo uummata Amaaraa uummata Tigraay waliin walitti buusuuf olol sobaatiin uummata kakkaasaa jira. Milishoota Amaaraas gar daangaa Tigraayitti dhiyeessaa jiru jedhe ture. Naannoon Amaaraa gama isaatiin akkaawuntiiwwan baankii duula jiraachuu kabachiisuu jedhuun koree walitti qabaa qabeenya naannichaa saaqeen jiraattonni kan isaaniif danda'ame akka gumaataniif waamicha dhiyeesseera. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Aganyaw Tashaagar guyyaa wiixataa duula jiraachuuf jiraachuu dhabuu jedhaniin kan akka deeggaraniif uummataaf waamicha dhiyeesse. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Aganyaw Tashaagar guyyaa wiixataa duula jiraachuu fi jiraachuu dhabuu jedhaniin kanaan akka deeggaraniif waamicha dhiyeesseen dhalattoonni Amaaraa fi Itoophiyaanonni wayita ammaatti waraan ifate TPLF uummata Amaaraa irratti labseen qabsoo jiraachuu fi jiraachuu dhabuu geggeessaa jira. Duul kanas waan danda'amu hundaan akka deeggartan isin gaafadhaa jechuun toora Twitter isaa irratti barreesse. Mootummaan Ameerikaa ibsa karaa dubbii himaa dhimmoota alaa isaa Ned Price'itiin dabarseen waraanichi itti fufuun ammoo deeggarsa namummaa naannichatti jiraattota miidhamaniin ga'uuf taasifamu kan danqa ta'uu dubbii himaan kun dubbate. Dabalataanis humni raayyaa Itiyoophiyaa, humni ittisa Tigraay fi humni addaa naannoo Amaaraa faayidaa humnoota nagaa fi tokkummaa biyyattii eegsisuuf jecha waliigaltee dhukaasa dhaabuu irratti waliigalame irra akka gahaniif dubbii himaan kun gaafate. Qaamoleen hidhatan hundinuu namoota nagaa eeguu dabalatee dirqama labsiiwwan namummaa hawaasa addunyaatiin kaa'aman akka kabajan akeekkachiisee jira.
Ibsi kanaanis qaamolee mirgoota deeggarsa namummaa fi sarbama mirgoota namummaa raawwatan gaafatamuu qabus jedhe. Itti dabaluunis kanaan dura deddeebiin akkuma jenne daangaalee Itoophiyaa keessaa humnaan geeddaruuf yaaluun fudhatama hin qabu. Gaaffiiwwan biyyoolessaa akkasii kunniin hiikamuu kan danda'an uummanni yoo marii fi waliigaltee irra gahe qofaadha. Afaan qawweetiin kan ta'u mitiis jedhe.